Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota maamiltoota chaanala yuutuubii Isaaq Ibraahim nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaadha. Bakka jirtanitti isin haala qabu jechaa. Baga wal agarree namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan jecha isin simanneerraa chaanala keenyaaf maatiin nuuf ta'uun jajjabeessaa chaanala keenya sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Arallee akkuma mata duree fi taabni irratti argitan kana jechuudha. Barnoota baay'ee barbaachisaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Haala waayifaayi yookiin intarneeta keessan shabakaa keessan ariitisaa haalaan dabalachuu fi sirriitti dabalachuun itti fayyadamuu dandeessan isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Barnoota kana hanga dhumaa daawwadhaadha. Chaanala keenyas erga sabiskiraayib gootan mallattoo riingii mallattoo bilbilaa san cuqaasuun ol nootifikeeshin kan jedhu irra kaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yeroo eegaltan sabiskiraayib godhaa akkasuma laayikiidhaan eegalaa isiniin jedha. Amma gara barnootaatti isin dabarsa. Tolee kabajamtootaa fi hordoftoota amma calqaba irratti appilikeeshinii tokko buufattan jechaadha. Waayifaayis ta'ee daataa keessan akkasuma kan sim kaardii keessaniin fayyadamtan kan qarshii keessaniin fayyadamtanii fi waayifaayii keessaniif appilikeeshinii anammaas sarchi godhu kana pileestoorii irraa ni buufattan jechuudha. 1.1.1 jettanii tokko tuqaa tokko yeroo kana yeroo afur katabdan jechuudha. Pileestoorii irraa buufattanii appilikeeshinii kana instaal godhatanii appii kana namoota miliyoona 50 daawunlood godhee kan itti fayyadamu jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee barbaadamaadha. Riiviyuu hedduu riiviyuu guddaa kan qabudha jechuudha. Istaarii baay'ee kennameefii jira appilikeeshinii kana. Akkuma argitan kana fakkaata daawunlood godhattan jechuudha. Baay'ee appilikeeshinii kana bakka hedduu argachuu dandeessanii. Tokkoffaa teelegiraama kiyyaarraa buufachuu dandeessanii. Meebii pilee istoorii irra yoo hin jirre ta'e pilee istoorii irraa dhabdan. Aaptooyid ka jedhamu appilikeeshiniin tokko jira isarraa buufachuu dandeessanii. Eepekipur ka jedhamu jira akkasuma teelegiraama kiyyaarraa buufachuu dandeessanii diskiripshin booksii keessa isiniif ol kaa'e jechuudha. Achirraa buufattan jechuudha. Mee amma appilikeeshinii kana osoo hin fayyadamin dura intarneet kan maal akka fakkaatu kun olaanaa baay'ee naaf dalagaa hin jiru jechuudha. Viidiyoo kiliik godhee yoo banuu even achumaan annahaa oola jechuudha. Baay'ee hin dalagu akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Hin taphatu dafee hin taphatu. Naannahaa oola jechuudha. Kanaaf na rakkisa akkasuma viidiyoo upload yeroo godhu viidiyoo feesbuuk irratti haa ta'u viidiyoo adda addaa namaaf erguu haa ta'u baay'ee naaf hin hojjetu jechuudha. Kunoo amma mee appilikeeshinii kana 1.11 ka jedhu kana buufadhee jira. Haala kanaan naaf fida. Achi booda jala kanatti neekasti jedhu isinii bana yeroo bantan appilikeeshiniin kun jechuudha. Peejii neekasti jedhu kana isinii fida. Neekasti kana kilik gootanii bantan akkuma argitan. As biratti weebsaayitii isaanii ilaaluun ni danda'ama. Isin as biratti accept jettaniin jechuudha amma. Accept tana kilik gootanii ni bantanii. Yoo bantan fuula kana isinii fida. Akkuma argitan jechaadha. As keessa waa'ee appilikeeshinii kana diteelii isaa jechuudha. Ilaaluu ni dandeessanii. Akkaawuntis banachuu dandeessan. Akkaawuntii yoo bantan by the way akkaawuntii keessan irratti pirimeemii fayyadamuu dandeessanii. Mallaqaan kan bitamu akkasuma firiidhaan kan fayyadamuu dandeessan. Akkaawuntii wantan firiin fayyadamuu dandeessu. Kanaafuu amma duubatti deebitanii iddoo kana tuqtanii achi booda install VPN profile isiniin jedha yoo on godhattan jechuudha. VPN profile kana on gootan kun haala kanaan. Okay, checking connection jedha amma checking connection jedha xiqqoonni tura sakandii ni eegdaniin jechaadha. Amma kunoo connected jedha. Your connection and your network is private naan jedhaara kunoo. GB tokko bilisaan naaf kanna jechuudha. Amma mee intarneeta banee yuutuubii banee hangam akka ariitiin isa duraa sun amma akkamittii fi hangam akka dabalu wajjin kan ilaallu ta'a. Mee viidiyoo dhuma tokko kilik godhee banee wajjin haa ilaallu. Mee viidiyoo kana baneera kunoo akkuma banee naaf taphachuu eegale jechuudha. Akka duraa sanii naanna'u. Sheer gochuu danda'a viidiyoo kana daawunlood godhachuu danda'a karaa vidmeetiitiin daawunlood gochuudhaafis baay'ee salphaadha jechuudha. Haala kanaan buufattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Mee waan biraallee bannee waliin haa ilaallu mee feesbuuka akkasuma teelegiraama tiiktooka. Tiiktookii kana baay'ee waa'ee tiiktookii yeroo banamu yeroo tokko ni dhaabata. Kun daayirektii amma taphataa jira. Waan nama rakkisu tokko hin qabu jechuudha. TikTokii akkuma isin seentaniin daayirektii isinii banee isiniif taphata. Haala margitan kanaan jecha.
Garuu isa duraa saniin TikTokii salphatti naaf hin banu ture. Amma daayirektii sirriitti naaf hojjetaa jechuudha. Kanaaf appilikeeshinicha ni buufattanii ofirraa cufuu yoo barbaadan immoo isuma kana duubatti achi deebistan jechuudha. Ofirraa cufuu yoo hin barbaadan kunoo haala kana nama isinii fida. As biratti waan afur isinii fida. How long would you like to disable jedha. Yeroo hagamiitiif jedha. Kun amma pause for 50 minutes dha. Daqiiqaa 15 jedha. Sa'a tokkoof jedha. Hanga Wi-Fi irratti deebituuf jedha kun asitti. Inni dhumaa kun immoo until turn back on jedha. Kun haga isin internet yookiin Wi-Fi haga isin okay godhattanitti cufaadha. Isin kan barbaadda filattan kan daqiiqaa 15 haa ta'u kan sa'a tokko yookiin immoo guutuu cuftan jechuudha haga ofii keessanii deebitanii bantanitti. Appilikeeshinicha haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Barnoota kan har'aa akkanumaaliin goolabee jira. Waan biraas asirraa sarchi gootanii buufachuu dandeessu. Namoonni chaanal keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun jajjabeessaa isiniin jedha. Xumureeraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.